Ergaa Paawulos gara Warra Tasaloonqeetti erge isa duraa boqonnaa 1. Paawulos Silwaanosii fi Xiimotewos biraa gara waldaa Warra Tasaloonqee isa kan Waaqayyo Abbaa fi kan Gooftaa Yesuus Kiristoositti caafame. Ayyaannii fi nagaan isiniif haa ta'u. Nuyi kadhata keenya keessatti maqaa keessan dhoofnee yeroo hundumaa waa'ee hunduma keessaniif Waaqayyoon in galateeffanna. Fuula Waaqayyo keenyaa fi Abbaa keenyaa duratti hojii amantii keessanii, jaalalaaf dadhabuu keessan, Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin abdachuutti jabaachuu keessanis in yaadanna. Obboloota nana, Waaqayyo akka isin jaallate, akka isin fo'ates nuyi in beekna. Wangeelli nuyi isiniif lallabne humnaan, Hafuura Qulqulluudhaan akkasumas amansiisa guutuudhaan malee sagalee duwwaadhaan gara keessan hin dhufne. Nuyi immoo sababii keessaniif namoota attamii taanee akka isin gidduu turre in beektu. Isinis fakkeenya keenyaa fi fakkeenya Gooftaa duukaa buutaniittu. Yoo baay'ee rakkattan iyyuu gammachuu Hafuura Qulqulluu biraa dhufuun dubbicha fudhattaniittu. Kanaan isinis amantoota warra Maqedooniyaa fi warra Akaayaa hundumaaf fakkeenya taatan. Dubbiin Gooftaa inni isin biraa ka'ee Maqedooniyaa fi Akaayaa duwwaatti dhaga'ame miti. Amantiin isin Waaqayyotti qabdan iddoo halletti ba'ee barameera. Waa'ee kanaafis waan jechuun nu barbaachisu tokko illee hin jiru. Nuyi attamitti akka isin gidduutti simatamne, isinis Waaqayyo isa jiraataa fi isa dhugaadhaaf hojjechuuf attamitti waaqayyolii tolfaman irraa gara Waaqayyootti akka deebitan isaan ofuma isaaniitti iyyuu hin himu. Deebi'uun keessanis ilma isaa isa Waaqa irraa dhufu, isa inni warra du'an keessaa kaase, Yesuus isa dheekkamsa dhufu jalaa nu oolchu eeggachuudhaaf. Ergaa gara Warra Tasaloonqee isa duraa boqonnaa 2. Obboloota nana, isin bira dhufuun keenya utuu waa'ee hin baasin akka hin hafne isin ofii keessanii iyyuu gaarii gootanii hin beektu. Isin bira utuu hin dhufin Filiphisiusitti akka dhiphanne, namoonni akka nutti darbanis in beektu. Isin biraas warri nuun morman utuma baay'atanii iyyuu wangeela isaa akka isinitti himnuuf Waaqayyo keenya ija jabina nuuf kenneera. Wanti nuyi isin gorsinu jallina keessaa, xuraa'ummaa keessaas hin baane, haxxummaas hin qabu. Akka isa Waaqayyo qoree nu ilaalee wangeela adaraa nutti kenneetti in dubbanna. Namoota utuu hin ta'in Waaqayyoon isa garaa keenya qoree ilaalu gammachiisuudhaaf in amaana. Nuyi isin biratti warra dubbii itti kuulan, warra ittiin qabanii nu ga'a jechuu dadhabuu isaanii dhokfatan akka hin ta'in ba'eessa gootanii hin beektu. Kanas Waaqayyoon beeka. Nuyi isin irraas yoo ta'e warra kaan irraas yoo ta'e namoota irraa ulfina hin barbaanne. Nuyi akka ergamoota Kiristoositti ulfaatoo ta'uu utuma dandeenyu, akka haadha ijoollee ishee ofitti qabduutti isin gidduu jiraanne. Firoomaaf baay'ifnee isinin yaadna. Sababii isin jaallannuuf wangeela Waaqayyoo duwwaa utuu hin ta'in, lubbuu keenyas immoo isiniin ga'uun nutti in tola. Obboloota nanaa, hojiitti isiniif dadhabuu keenya in yaadattu. Nuyi isin keessaa nama tokkotti illee ba'aa akka hin taaneef halkaniif guyyaa waan nu barbaachisuuf hojjechaa wangeela Waaqayyoo isinitti lallabne. Isin warra amantaniif nuyi qullaa'ota qajeelota mudaa malees akka taane isin dhugaa nuuf baatu. Waaqayyos immoo dhugaa nuuf ba'a. Nus tokkoon tokkoon keessan akka abbaan itti ijoollee isaa ilaalutti isin ilaaluu keenya gaarii gootanii hin beektu. Waaqayyo isa mootummaa isaatii fi ulfina isaatti isin waame sanaaf akka ta'utti akka jiraattaniif isinin gorsina. Isin in jajjabeessina. Dhugaas isinitti hin baana. Dubbii Waaqayyoo isa nuyi lallabnu yeroo argattan akka dubbii namaatti utuu hin ta'in akka dubbii Waaqayyootti fudhattaniittu. Innoo dhuguma dubbii Waaqayyooti. Waaqayyo isin warra amantan keessatti in hojjeta. Kana hundumaaf ittuma fufnee Waaqayyoon in galateeffanna. Obboloota nanaa, isin faana warra biyya Yihuudaa keessaa karaa Kiristoos Yesuus
waldoota Waaqayyoo ta'anii duukaa buutaniittu. Akkuma isaan harka warra Yihuudootaatti dhiphatan, isinis harka warra biyya keessaniitti dhiphattaniittu. Warri Yihuudootaa Goofticha Yesuusiin raajotas in ajjeesan, nus in ari'atan. Waaqayyoon in gammachiisan, nama hundumaa wajjinis waliif in galan. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in akka fayyaniif nuyi in lallabna. Isaan immoo safara cubbuu isaanii yeroo hundumaa hojjetan guuttachuuf akka hin lallabneef nu dhowwu. Gara dhumaatti dheekkamsi Waaqayyoo ammuma iyyuu isaan irratti dhufeera. Obboloota nanaa, garaan keenya wal bira yoo jiraate iyyuu yeroodhaaf fuula fuulaan wal arguu dhabnee erga gargar baafamnee nuyi fuula keessan arguudhaaf hawwa guddaadhaan caalchifnee dhamaane. Kanaaf dhufnee isin ilaaluu barbaanne. Ani Paawulos addumaan deddeebi'ee yaaleera. Seexanni garuu nu ittise. Abdiin keenya, gammachuun keenya, gonfoon nuyi dhufa Gooftaa keenya Yesuusitti ittiin isa dura dhaabbannee of jajannu isin malee eenyu ree? Isin dhuguma ulfina keenya, gammachuu keenyas. Gara warra Tasaloonqee isa duraa boqonnaa 3. Egaa kana caalaa obsuu yeroo dadhabnetti nuyi qophaa keenya mandara Ateenaatti hafuudhaaf murtoo godhanne. Amantiitti akka isin jajjabeessuuf cimsees akka isin gorsuuf nuyi obboleessa keenya wangeela Kiristoosiif ergamuuttis hojjetaa Waaqayyoo isa ta'e Xiimotewosiin gara keessanitti ergine. Namni tokko illee sababii rakkina kana hundumaaf hin raafamin. Isaan kanatti galuun akka nu irra jiru isin ofii keessanii hin beektu. Nuyi utuu isin bira jirruu rakkinni nu irra ga'uuf akka jiru duraan dursinee isinitti himneerra. Akkasuma akka ta'es isin iyyuu hin beektu. Sababii kanaaf kana caalaa obsuu waanan dadhabeef inni nama qoru isin qoreera yoo ta'e wanti nuyi itti dadhabaa turre kan waa'ee hin baafne akka hin taanetti amantii keessan beekuufan isa gara keessanitti erge. Amma garuu Xiimotewos isin biraa gara keenya dhufee waa'ee amantii keessanii fi waa'ee jaalala keessanii oduu gaarii nuuf fide. Akkasumas isin yeroo hundumaa gara laafinaan akka nu yaadattan, akkuma nuyi isin arguu yaadnus nu arguu akka yaaddan nutti hime. Kanaaf yaa obboloota nanaa, gidiraa keenya hundumaa fi rakkina keenya keessatti waa'ee keessanii fi amantii keessaniin jajjabina arganneerra. Amma isin Gooftaatti jabaattanii yoo dhaabattan, nuyiyyuu jireenya keenyaaf in jajjabaanna. Nuyi fuula Waaqayyo keenyaa duratti gammachuu waa'ee keessaniif nutti dhaga'ame hundumaaf galata attamii Waaqayyoof dhiyeessuu dandeenya ree? Nuyi fuula fuulaan isin arguudhaa fi amantii keessan keessaas waan irrate isiniif dabaluudhaaf halkanii fi guyyaa dhimminee in kadhanna. Ammas Waaqayyo Abbaan keenya Gooftaan keenya Yesuusis gara keessan dhufuudhaaf karaa keenya nuuf haa qajeelchu. Gooftichi jaalala isin walii fi namoota hundumaafis qabdan dabalee akka isa nuyi ittiin isin jaallannutti hamma malee abaayyisu. Guyyaa Gooftaan keenya Yesuus qulqulloota isaa wajjin deebi'ee dhufutti garaa keessan cimsee warra hin komatamne godhee qulqullummaadhaan fuula Waaqayyo Abbaa keenyaa dura isin haa dhaabu. Ergaa gara warra Tasaloonqee isa duraa boqonnaa 4. Obboloota nanaa, kana irraa kan hafe immoo Waaqayyoon gammachiisuudhaaf attamitti jiraachuun akka isin irra jiru barumsa nu irraa argattaniittu. Akkuma amma itti jirtan iyyuu caalchiftanii akka itti fuftan maqaa Yesuus Gooftaatiin isin hin kadhanna, isin hin gorsinas. Waan gochuun isiniif ta'u maqaa Gooftaa Yesuusiin gorsa akka isiniif kennine hin beektu. Waaqayyo halalummaa irraa fagaattanii qulqullummaatti jiraachuu isin irraa hin fedha. Dhiirri hadduma addaan haadha manaa qabaatee qullaa'ummaa fi ulfinatti dhagna isaa eeggachuu haa beeku. Akka saba warra kaanii warra Waaqayyoon hin beekneetti kajeellaa dhagnaatti hawwasaattis of hin kenninaa. Egaa namni kana irra darbee dubbii kanatti hiriyaa isaa hin gowwomsin. Gooftaan warra balleessaa akkasii hojjetan in adaba jennee
duraan dursinee isinitti himneerra, dhugaa isinitti baaneerras. Xuraa'ummaatti utuu hin ta'in qullaa'ummaatti akka jiraannuuf Waaqayyoon waame. Egaa namni gorsa kana tuffatu Waaqayyoon isa hafuura isaa qulqulluu isiniif kennu tuffata malee nama tuffata miti. Waa'ee obboloota jaallachuu immoo isiniif caafuun barbaachisaa miti. Wal jaallachuun akka isin barbaachisu Waaqayyo isin barsiiseera. Isinis kanuma duukaa buutanii obboloota guutummaa kutaa biyya Maqidooniyaa keessa jiran hundumaa in jaallattu. Ammas immoo caalchiftanii akka itti fuftan isin in gorsina yaa obboloota ko. Akkuma nuyi dur isinitti himnetti jireenya gabii jiraachuu, maayii keessan dhimma baafachuu, waan ittiin jiraattan argachuudhaaf harka keessaniin itti dadhabdanii hojjechuu ulfinatti lakkaa'adhaa. Akkasitti yoo jiraattan warra alaa biratti ija ulfinaatiin in ilaalamtu. Waan isin barbaachisuufis harka nama tokko iyyuu in eeggattan. Obboloota nana, akka namoota abdii hin qabneetti akka hin gaddineetti waa'ee warra obbaafataniif abdii jiru akka beektan hin barbaanna. Yesuus du'ee du'aa akka ka'e erga amannee akkasuma immoo Waaqayyo warra obbaafatan karaa Yesuus isumaan wajjinis deebisee akka fidu in amanna. Nuyi amma dubbii Gooftaa keessaa waan arganne isinitti himuuf jenna. Nuyi warri gaafa Gooftaan deebi'ee dhufu utuu hin du'in jirru warra obbaafatan dura in buunu. Sagaleen guddisee nama abboomu, sagaleen hangafa ergamootaa in dhaga'ama. Malakanni Waaqayyoos in afuufama. Kana hundumaa wajjin Gooftaan Waaqa irraa gadiin bu'a. Warri Kiristoositti amananii du'an dura in kaafamu. Kana booddee nuyi warri utuu hin du'in hafne immoo isaanuma wajjin qilleensa keessatti Gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa olin butamna. Ergasii yeroo hundumaa Gooftaa bira in jiraanna. Kanaafis dubbii kanaan wal jajjabeessaa. Gara warra Tasaloonqee isa duraa boqonnaa 5. Deebi'ee dhufuu Gooftaaf akka qophaa'aniif gorsuu isaa. Yaa obboloota ko, waa'ee barichaa fi waa'ee yerichaa garuu isiniif caafuun barbaachisaa miti. Guyyaan Gooftaa akka hattuun halkan dhuftutti akka dhufu isin iyyuu ba'eessa gootanii hin beektu. Namoonni nagaadha, gabiidhas utuma jedhanii badiifni ittiin yaadamin akka ciniinsuun dubartii ulfaatti dhufutti isaan irra hin ga'a. Kana jalaa ba'uunis hin jiru. Obboloota nanaa, isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef guyyaan sun akka hattuutti isin irra ba'uu hin danda'u. Isin hundumti keessan ilmaan ifaati, ilmaan guyyaatis. Nuyi warra halkanii yookiis warra dukkanaa miti. Egaa kottaa in dammaqna, of hin qabnas malee akka warra kaanii rafuu hin dhiifna. Warri rafan halkan in rafu, warri machaa'anis halkan hin machaa'u. Nuyi garuu warra guyyaa erga taane of hin qabna. Madda sibiilaa isa kan amantii fi jaalala in uffanna. Abdii fayyinaas akka gonfoo sibiilaatti mataatti in kaa'anna. Waaqayyo karaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina akka argannuuf malee dheekkamsaaf yaadee nu hin qopheessine. Nuyi warri jireenyatti jirrus warri obbaafannes jireenya isaa akka qabaannuuf Kiristoos nuuf du'e. Kanaaf akkuma amma gochaa jirtan wal jajjabeessaa, wal cimsaas. Obboloota nanaa, warra isin gidduutti hojiitti dadhaban, karaa Gooftaas warra isin geggeessanii fi isin gorsan ulfinaan akka ilaaltan isiniin kadhanna. Sababii hojii isaaniitiifis herrega jaalalaatiin baay'ee ol isaan qabaa. Walii keessan gidduuttis nagaa qabaadhaa. Obboloota nanaa, warra hojii hojjechuu dhiisan gorsitanii akka qajeelchitan, warra garaan isaanii sodaate akka toosiftan, warra dadhabaniif akka yaaddan, namoota hundumaafis akka dandeessan isin in gorsina. Yeroo hundumaa walii keessaniif namoota hundumaafis gaarii gochuu yaadaa malee namni tokko illee waan hamaadhaaf hamaa akka hin deebifne ilaalladhaa. Yeroo hundumaa gammadaa, kadhata keessan ittuma fufaa malee hin dhiisinaa. Waan hundumaatti Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kana gochuu keessaniin fedha. Hafuura qulqulluu in ukkaamsinaa. Wanta Waaqayyo namatti mul'ise himsiisuu hin tuffatinaa. Garuu waan hundumaa qoraa, isa gaarii jabeessaatii qabadhaa. Waanuma hamaa ta'e dhiisaa. Waaqayyo inni nagaa namaaf kennu guutummaatti ofii isaatiif isin haa qulleessu.
yeroo dhufa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosittis hafuura keessan, lubbuu keessan, foon keessanis fayyaatti mudaa akka hin godhannettis haa eegu. Inni isin waame amanamaa waan ta'eef kana hin godha. Obboloota ko, nuufis kadhadhaa. Yaada qulqullaa'aadhaan dhungachuudhaan obboloota hundumaa nagaa gaafadhaa. Hadaraa Gooftaa, ergaan kun obboloota hundumaaf haa dubbifamu. Ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isinii wajjin haa ta'u.